እንግዲህ ብዙ ሰው ይሄንን ቪዲዮ አይቶ በጣም ተጨንቆና በጣም ተናዳችሁ ነበር። ልጅቷን አግኝተናታል። አሁን በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ናት። ሜ ደቂቃ ሙራሳፍ ዋን ከና ንራ ስርት ደጌፈዳ ሙጨዮ ቶኮ መነ ኢሼ ኬሰቲ ኮባ ኢሺ ጅርቱ ነሞኒ ሰዲ ኢtti dhufanii miidhan garuu kan akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota Read Information bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi nageenya siffaan haraatochaa har'as waa'ee mucatti gaafiif deebii mucayyoon dhiyeessite murree gagabaabsinee isiniif ibsinuuf yaalleerra hangadhuma viidiyoo keenyaatti nu faana tura. Mucayyoon akka ibsitetti namoonni sadii mana ishee keessa seenuudhaan ishee reebaniiru. Isaan keessaa tokko hiriyyaa ishee duraanii kan taate yoo ta'u ishee waliin waldhabdee qabdii turte. Warri lamaan hafan immoo hiriyyoota ishee waliin dhufanidha. Waldhabdeen isaanii jalqaba irratti waan hiriyyoota gidduutti uumamu qofaa ture. Garuu reebicha cimaa fi irra deddeebi'amee raawwatamutti jijjiirame. Isaanis mana isheetti dhufanii ishee reebanii. Taateen kun uumametti haati ishee mana hin turre gara mana nama biraa deemtee turte. Ollaanis hojii irra turan. Kanaaf mucayyoon kophaa ishee mana keessatti turtedha. Reebicha booda battalumatti gara hospitaalaa hin deemne. Sababni isaas haati ishee yoo dhageesse akka baay'ee yaaddoftuu fi rakkoo hamaa keessa galtu ishee sodaachuu waan ta'eef sodaachisuun jalqabe waan ta'eef wanti ishee mudatee kana guutumaan guututti dhoksite. Booda viidiyoo reebichaa ishee hiriyyoota gidduutti jalqaba irratti gadhiifame. Achis gara miidiyaa hawaasaa TikTokii, Feesbuukii fi miidiyaalee biraa dabalatee babal'ate. Mucayyoon akka jettetti viidiyicha namoonni umriin isaanii ishee dhiyoo ta'an qopheessanii hiriyyoota isaanii agarsiisuuf waraabanii gaafiif deebii keessatti wanti nama gaddisiisu miidhaan qaamaa qofaa osoo hin taane miidhaa sammuu fi qalbii mucayyoo irra ga'e ta'uu ibsame. Viidiyoon suni baay'ee waan tamsa'eef gara mana barumsaa deemuu fi namoota dura mul'achuulleen isheetti ulfaachuu danda'eera. Namni gaafii gaafachaa ture immoo namoota dhageeffachaa jiran akka viidiyicha hin tamsaasne garuu dhimma mucayyoo kanaa hubachuu akka ishee deeggaran waamicha dhiyeessan. Akkasumas namoonni dhuunfaa, dhaabbileen daldaltoonnii fi namoonni carraa hojii yookaan barnoota kennuu danda'an akka mucayyoo kana deeggaran gaafatte. Yaada ijoo taateen kun waldhabdee hiriyyoota gidduu ture irraa ka'ee gara reebichaatti ce'ee viidiyoo reebichaa immoo miidhaa mucayyoo irra ga'e caalaa babal'isee miidhaa qalbii fi hawaasummaa dabalataa fiduu danda'e. Jireenya keessatti wanti nama gaddisiisu tokko yoo jiraate obboleeyyan kiyya jireenya keessatti wanti nama gaddisiisu tokko tokko yeroo tokko wanti xiqqaa fakkaatu irraa ka'ee gara rakkoo guddaatti guddata. Dhimma mucayyoo kanaa keessatti waldhabdeen hiriyyoota gidduu ture gara reebichaatti cehuun namni tokko nama waliin yoo waldhabe furmaanni isaa arrabsoo, doorsisa yookaan reebicha ta'uu hin qabu. Keessumaa'uu mucayyoon kun yeroo taateen kun ishee mudate kophaa ishee mana keessa turte. Namoonni sadii gara mana isheetti dhufanii ishee miidhuun isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Nama tokko waliin rakkoo yoo qabaatan karaa nagaa ta'een mari'achuun ni danda'ama. Garuu namoota hedduu nama tokko irratti kaa'uun keessumaa'uu mana isaa keessatti rakkoo guddaadha. Wanti biraa kana nama yaaddessu immoo viidiyoo taatee sana waraabanii tamsaasuudha. Namni tokko yeroo miidhametti viidiyoo isaa waraabanii hiriyyootaaf agarsiisuun yookaan miidiyaa hawaasaatti facaasuun miidhaa isaa caalaa hammeessuudha. Miidhaa isaa caalaa fayyaa qalbii hammeessuu danda'a. Viidiyoon tokko yeroo intarneetii irra bahe booda namni eenyu akka ilaalu yookaan eessa akka gahu to'achuun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf nuti akka hawaasaatti waan tokko hubachuu qabna. Nama miidhametti qoosuun viidiyoo isaa tamsaasuun yookaan maqaa isaa balleessuun furmaata. Kanaaf mana nama miidhametti gara laafina agarsiisuu maatii fi isaa namoota itti gaafatamoo ta'an bira geessuu qaba. Dhimmi kun akkasumas miidhaa qaama qofaa miti miidhaa miti jedhee nu barsiisa. Namni reebame tokko maqaa isaa irraa fayyuu qaama isaa irraa fayyuu danda'a. Garuu miidhaa qalbii yeroo dheeraa turuu danda'a. Namni tokko yeroo hunda waan isa mudate yaadachuu, namoota sodaachuu, mana barumsaa yookaan bakka namoonni itti argaman deemuu sodaachuu danda'a. Kanaaf namni miidhame sun deeggarsa maatii, hiriyyoota gaarii fi ogeessota gaarii argachuun barbaachisaadha. Ani yaada koo keessatti warri ijoollee guddiftanis waan kana irraa barumsa guddaa argachuu qabu jedheen yaada. Ijoolleen keenya yeroo wal dhabdan
wal fixaa osoo hin taane rakkoo keessan mari'adhaa nama guddaa beeksisaa jechuun barsiisuu qabna. Hiriyyaan dhugaan yeroo rakkoo nama bira dhaabbata malee nama irratti garee ijaaree nama miidhu. Dhumarratti namni viidiyoo kana argite hundi of gaafachuun qaba. Ani viidiyoo kana yoo qoode namaaf kana. Dhumarratti namni viidiyoo kana argite hundi of gaafachuu qaba. Ani viidiyoo kana yoo qoode yookaan yoo sheerii godhe nama kanaaf maal fiduu danda'a? Yoo deebiin isaa miidhaa ta'e qooduu yookiin sheerii gochuu irraa if qutachuudha jiraatu ture. Sheerii gochuun yeroo tokko nama beekamtii argisiisuu fakkaatus jireenya nama tokko irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a. Kanaaf haa ta'u hawaasa, hiriyyoota, maatii yookaan miidiyaa nama miidhametti miidhaa dabalataa osoo hin fidin deeggarsa haa goonu. Rakkoo wal dhabdee karaa nagaa haa furru. Viidiyoo nama salphisu yookaan miidhaa isaa mul'isu immoo haa dhaabnu. Mucayyoon kun waan ishee mudate irraa bilisa baatee barnoota ishee itti fuftee gara fuulduraatti abdii jireenya ጋሪ አካጋባቱ። እንግዲህ ብዙ ሰው ይሄንን ቪዲዮ አይቶ በጣም ተጨንቆና በጣም ተናዳችሁ ነበር። ልጅቷን አግኝተናታል። አሁን በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ናት። ብዙ ሰው ደግሞ እሷን መርዳት እንፈልጋለን አካውንቷን ምናምን እያላችሁ ነበርና አካውንቷን ልንገራችሁ እኔ እርሳቸው ደግሞ የእሷ ማዘር ስለሆኑ ከራሳቸው ስማቸውን ስሙ። ማሜ ይባላል። ኦኬ ማሜ። እሺ አካውንትሽን እስቲ 1037 33 99 039 እሺ በማን ስም ነው ያለው? በማሜ በርሲሳ። ኦኬ በእናታቸው ስም ነው ያለው። 3 ሰዓት ተኩል ላይ ደግሞ ላይቭ ላይ እንገናኛለን። ያለውን ነገር ምን ላይ እንደተደረሰ ከራሳቸው የምትሰሙ ይሆናል። እኔም አንዳንድ የማውቀውን ነገር አስረዳችኋለሁ በደንብ። 3 ሰዓት ተኩል ላይ ላይቭ ላይ ጠብቁን እላችኋለሁ። አመሰግናለሁ።